Amma qabeenyumaa Akkuma addaa tadeemtuun hulaa ol seene. Hoggaa hulaa irraa. amma si umbe kan Tasgabbaa. atu goda keessa qabdan bay yalla ba jaarsaaf jaartii waa bakkaamtuu gartee waliin geessan jechuuf hin jee mee atiis waan amma itu akas itu malah apa kan abada maka kabanya buku mata kakak itu mata kabanya walino rekana akami foto tekan kaisa ganna bab ta nanti bakka kanatti la lama dari foto kan nabi dari anak dubena rabain jadi buya kan amma kabanya mak wajino rekana akami foto tekan kaisa ganna bab ta jadi becci dan akan nanti utela bakau jadi dibingkem juga ati dai mak kasih ati rejepat akan Eenyuba? Awwalu beekumsi eenyusa? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkayuma? Nagaa. Fayyaadha. Hayboo isaa arraa. Hossein bara kalma tattaa'u jira. nagaa Alhamdulillah. Ayyee akkam? Nagaami. Fayyaadha. nu yirda Awwanuma jirra alhamdulillah eessaan ubbaate abbo? arra hajame tuman dhufe hajamaan ni waa dhabuma Sirri ilmi namaa waa hedduudhaaf walitti haajama. Jireenyuma kana olii gad jala fiiguu jira. haalli jireenyaa kunis beeyta hedduu nama bachiisa Haalaan bannee bara adda bannee bara amma namuma ollaa kanaanuu wal quban qabnu ganamaas kaaneetuma hojiitti horiina gallaanis maatii fi kanaan harkaa wal qabna. addunyaa kanaatu kana ta'e Addunyaan haalaan jajjabaattee zabana kana faayinuu jiruun qaqqaalotteetiihu. Ampaan namnummaan nan harkuu bareegaan ganama bahee halkaniin galaabee. bakkayyuu akkanuma maali obboleettiin ta'uu gandaa hojii akkam isaa Isiinis booddan kanaasuma jirti. haya maali anis bar Yo miskina tan fakkaatu miskina tan awul marra kan nani fi mali fi walna tan jeetu manan sababi sanen abba mana garte hada manati fi wardiyaadha akkasitti ari'e abbaan mana siin akkasitti waa xiqqoo hojjaasoyne gandaan akkanatti wal dhabnee xiqqisoo gartee jee inni na dubbate gaaqeen takka beek heeruma haati manaa mana jirtu tolti saniin kaameenii nu badda jee anis as bee beeki xiqqoo bubbullee unaan jee an waa quballeen qabu maali ati islaamaa yoo wal dhabanii jiraatanillee taatuchi deebiftee hin laaltu Yaa woo akkasii mi dubbiin? Dubbiin bakka laaftuu laallu tana waan jirtu. haya Faagaa baate ta'isiituni. Ilaal Oromoo waan jette jaartii tana beekadhu sobaan fuudhaniiti dhugaan bulchanii jan. Ammallee sirralleen beeku warri hiddaalleen silaakaa eeggamuma qaba. Warri hiddaa ulfina qaba. yaabo Kabajaa jiraa beeta. haya Akkasittiin ka animee tana isuma gaafatta isii wajjii tana. Asumaa rabbi na kaase yeroo hundeenuu booqannaa hun qabu beektaan hojiirra takkaatis waa dhaqee laalle guyyaa tokko dhaqeetiin laalaa je'eetiin armaa bahe salaamtumaan je'eenii mee bira kuta je'e amma duraas beeke kanatti sokkiteetiin hin galu ashadu billaahi jettee asitti bargaa uleeniin galchee beekadhu hoggu takkaan galchee lamaan galchee sadiin galchee beeka anumtinu ammallee guyyaa sangaan warri nagaa hafinta numaan salaama jeetiin gabboy irra gorte gadda tokkochi ijoollee warra hiriyoota kiyyaa tokko bira dhaqeetiin achumaanuu kaa wanni ture obboleettiidha ganda obboleettii beektaa silaa isin turan dhaqaniituma salaamanii dabran salaameetiin bira kutamee nagaa bultan mookame je'eenii je'eetiin akkuma aadaa teenyaa kaa irra gore. Ya bukan nama ular dan verkati medi orang mai lu. Ha? Izan melakukan. Sen ya. Sen me. Sen. Hai akan. Naga. Naga ni. Biar lah. Biar kau.
maali ganti nagan qabu gaan gurgirii jiranii jarri wallolanii. wallolanii girgirii ajaa'ibaa gurbaa haarisaa tokkoo fi isi mashaquma addaata deemtuun hulaa ol seen hoggaa hulaa irraa banan Apa dua boleh tak ya timba itu anak gue baju. akkam nagaami Waktu nunggu panen itu baju. Nagami. Fayya. barra Nagani jiru orang nabira. maaltu malte Jiru nagani orang mau orang nak gue boleh tak. maali Kan nu nama bina, nama Allah dia bina miskin itu mana makai sana kan ibarat mana riba dari gurbani. Mana makai sih tidur. keessa dhaabbatan isaanummaanu akkana yaa'ii waliif godhan kaayee boo maali innilleen akkanatti oowwee lola gurbaani mee bootas gabbaa'ee an silaa achumattiin jidduu laalee waa hundaa'uu xummuruu ka'e. Akka isiin sila mana sanirraa yeroo sanuu deemtu waan barbaanne. Een barbaanne bara bultiin obboleetii tun si boonsiti. Dhugaadha. Obboleetii yoo bultuma keessa jiraatte boontaan beekadhu. Dhugaadha. Wanni tun foon bilchaate kana beekadhu yoo mana kee teesse amma mana teessitti beeyta malee ati hin beekamu abbaan nyaatu hedduu. Dhugaadha. Garuu immoo yoo bultii keessa sii jiraatte beekadhu ati ni boontaaniu intala teetis yoo taate jechuudha. Akkasittiin kaa gurbaan tasgabbii dhabee lolee kaa'inuu waan jiraa guututti Arni kasatti nufne. Tak kono jika menyuk. Apa dot? Baju. Tak kau Abenya kan rabbina makan. Safuun jiru sebenarnya ada di hotel orang pindah Bahagia. Jiru boh. Ama arah kamu boleh saja. Kau jiru itu betul. Amma si umbe kan. tasgabbai Atu kau dah kita kapten. Baik. Yalla ba. indemna خلاص Baik ya. Baik. Dapat. iya no Bana dah. hedduun illee tuttuqee beekta bii isaa sanii akkuma aadaa teenyaatti wanni silaa tolaanuma tolti ammoo dubbii isaa tanaan na dhuftaa'uu dhiyeessinee inni anbar an ilmaa sumattuu mufannaa qaba akkamiin waan kana dhageessee nama warra hiddaa arrabsu gurbaa gartee soddaadhaatis arrabsu. Ati beeki hanga tokko. Anis numaan dhagaye innillee hanga tokko anumaaf ibse. Garuu amma akka gartee ati addanaa baafte kanatti waa addanaan baafne. Dhugaadhaa silaa beeki nuti akkuma aadaa qabnu ka wallolee akka fedhetti gartee wal miidhalleen waluma fayyaasan heeruma jiruuni haasoonii jidduu fitanii beeki. Anta namee kan duun qabu sirraa hin gabaabsa. Intaltinis kunoo tana mee hojii haasawaa mee wal gaafadhaa isii hojii wal faamaame. Dubbiin beektaa wanni takka yoo abbaan firraa fite ni dhumti. Yoo abbaan fituu baate ni dhumtu isiini. Bakka gartee bultii keessatti gartee tarii deebuun hin danda'amne yoo tuqe akkuma aadaattu waan hin taane yoommoo bultiin gartee tartiiba ulaagaan jireenyaa qophuma jirti ulaagaa kana ala baanaan isiin waa bultiin jaamtu tana waliinis numa garraafiin jee mee ati naa obsatilleen hin aarin dilasi. Manguddoon teenya dikee ta'uu qabda namni tokko beekee dikee ta'uu qaba waa hedduu ba'achuu danda'uu qaba jedhanii beekta. Mee anta tiyyaa laaftumattuu laali mee isiin tun waan jettu gaafadhume. Eega gandinis deeme gurbaan silaa gartee eegduu qe'ee tana eegulleen sababa gartee nama ol naqee qaalee kiyyaan alatti isiin silaa gartee seenii fi bahii fi kana amriin qabdu amrii kiyyaa ala isallee amriitti kannitee ajajatti kanniteeti namni gartee karaa deemu kan miskiina sanuun tahin mana seene wanni na lolchiisilleen tanuma agarummaa bultiin tiyya kun ogo diigamu jirtiiti kanatti gartee dhaqi mee atilleen hubadhuu jee bilbilalleetti bilbileetiin gartee waa waan deebuulleen qabduu jeet nattillee dubbate mee gaati inni hubanna silaa wanni namni idduu dhufe gartee numa dhumti. Ati hooma lama dhumti lameen irraa takkumaati rabbi haa tolchu. Rabbi haa tolchu mee. Mee isiis ni gaafanna haa. Mee gaafadhume. Hanga tokko numaan dhagee kun obboleessa keetillee dubbachuma jira. Ammoo silaa beeytee akka aadaa teenyaatti dhalaa takka gulantaa siirra geessaniituma rakkina jirullee barani. Ammoo akka gartee amma obboleessa keenatti himu jiru natti himaa jiru kanattillee tuqaanis ni jirti na fakkaatte bakka tuqaan jirtu asumatti gartee waan jira waliin hubanneeti. Kara bultii teetiitti si deebisaa jechuun innillee gartee gaa dhufe innillee yoo aare yoo waan fedhellee ta'e silaa arrabaa fi ilkeellee waluma dhoyti gartee dhiiga ilkeedhaa hanga tokko liqimsaniiti hanga tokko tufan jedhanii
jaarsaaf jaartii waa bakkaamtuu gartee waliin geessan jechuufin jee mee atiis waan silaa jira natti himi. Bariyaa bagaaddisa xiyyaa fi ta'isaa tuni tan nama keessa hin jirre baasata kan taate. Kan nama keessa hin jirre jechuudha. Namni tokko dhugaadhaan miskiinii tokko yoo dhufee si kadhate. Mee qoonqoon akka inni qoonqoo qabaattee beelanna jira. Nuti Oromoon garaadhaaf keessattuu dhalaan jechuudha. Dhugaadha. Dhugaadha inni kun har'a nama guddaa miskiina. Dhufeetii ulaa dhadhayeeti nyaata fedhaa qoonqoo fedhaa jee. Namni kun gaafa akka fe'etti haa dhufuu beeka. Miskiinaa miire kadhannaa rabbii beeyna. Qabaatteetu yoo namni si kadhate dhugaadha. Akkasi jaarsi kun dhufe nyaata fedhaa jee zabanyaa gaafate zabanii ishee ol seentuu jeen jechuudha. Nindi isaa ol seenu? Haa seenu. Seeni sin janga? Fayyaa ta'e. Dhugaadhaati. Namni kun dhufe kadhate. Wanni kun ittoo hin qabu wata hin qabu midhaan biddeen goggogaa tokko fuudhee kennee. Anumaa biddeen kana kan nuuf jiru kayaalaa dhufe inni kun. Dhufee jee akkamiin mana nama hanayxaa jee. Kana yaaboo miskiina. Namni kun nama guddaa dhalaatti dhagarta. Waan biraatii miti kadhaa dhufe nin beelee jee. Beelofnaan midhaan kana kenneefi waan biraatii miti jeen jechuudha. Kana baay'ee mana kana keessa hin qabdu jee jaarsa tumiisa mana kana keessa gaa. Miskiina ulaatoo kanneen moomaa keessa oolan. Dhaabaa miskiina nama guddaa jechuudha. Akkami miskiina ta'e mana inni baa kan nama nyaata. Dhaabaa miskiina. Maal godhu sinna qaba? Maal sinna qaba? Hai godhee jaarsa masadaqaa kadhachuu dhufe kana. Hai godhee namticha kanas tume aanarree na tume jechuudha mana keessatti. Namticha kana aara'ee kachi ka'ee kuchiisee oolu. Deebi'aan irra tume jechuudha. Ni dhoobse. Kanumarra gaajechiisaa kabiraa maal sitti maa miti dhalaan kan feete mana kana ciisa. Narraa gabbahii kiisha beekama. Wanni itti na biraa qabu. Qabeenya. Daree akka itti biishii ta'ee qofa kan taa'e irratti himi. Kiisha kee malee wanni takka hundatti mana kana keessaa qabdu hin jiru. Kiisha jechuun huccuuteeti. Huccuuti feestaala jechuudha. Feestaala kana fudhuun irraa gabbayinaan jechuudha. Awwaa feestaala ni sitti dhufne warri kiyya kun abbaan hin qaba obboleessa kiyya kun guddaa laantee agartu kana. Dhugaadha. Obboleessa hin qaba obboleessa kiyyaan kabajaanis si dhufe. Warra kiyya kun qabeenya kabajanii sinna kennani. Yaa obboleessa kiyya kanarraa gadhaabbuu kan hin jiru. Walaa ana walaa obboleessa kiyya walaa namticha silaa ulaa eeguu kana walumaan gubbaa ulan kuchiisa jechuudha. Obboleessa kiyya kanaaf irree kabajaa tokko kan hin kenni. Egaa nutiin kun beekne Oromoon gararaaf namaaf garaaraaf. Dhugaadha. Abba. Meeqa siraawwan irra ittoo irratti isiniin goone. Ada ittoo qabaate waan bareedaadha. Ayyee gaas kaja si fayaati. Ayyee abbaa kiyyagaa anu yaabatanii abba. Nuti Oromoon ol gorsiisneti aannan fedhu aannan obaasnee ka bishaan fedhu bishaan obaasna. Oromoon aannan na baafti malee dhiiga nama obaaftuuf beekamti. Dhugaadha meemmaa akkaan jeeti. Laal dhugaadha walitti aaruu fi silaa jaarsaaf jaartii waluma lolanii. Haa ta'u ati bultii keessatti deebiteetu mala lamma qe'ee tana onsuun inni ni sigartee ni baay'ee qe'een taa'uuna fakkaatee hojii fi ganduma sanuu onsee jira. Silaa bakka deemtee irraa dhayitus waan qabdu takka garuu immoo bulantuma keessan irra dhayineeti haasofnaa hojjechuu jira silaa akka yaada kiyyaati. Obboleessa keetti irraa waan dhabu heera uumaa keenyaatiitu akkaatuma garteetti sokkituu galchan bulantumarratti gartee deebisanii achumarratti rakkina jirus furuu taatus waan jiraatis sila akkasuma ture bakkuma gartee gaawarra soddaa kun tuqaas hin ta'u jecha gartee isatti illee darbate bakkuma hanga kanaatu xiqqoo gartee nallee dhibee amma ati yoon isarraa dhabuu baadde obboleessa keetirraa achuma yoo deebinee gartee fakkeenyaaf obboleessuma keetiin wajjin taatu silaa warri soddaa fayyisa qaba atillee gartee akkasitti si fayyifnaa waamaa rakkoon qabdu mee harkanan darbinii jaalakkaa mataa kiyyaatti mee ati hoo maal jetta gaa
silaa wanni dhufe takkanuma dabartiitiin si yaadin si galtee aliqa yaadaan akkatti hin kutirre yaa bobartee tan nama yaakisa an bultii isaa tana bar kuufatin jira tanaan dura sokkeetin dhufe obboleessa kun intalti dhalaa takka heerumte baate maqaan qabu galii je ulee irra ittina tumee na galche jechuudha an bultii isaa tana badda wuli ittuma tan hinde gurbaa sabanii je miskiina ulaa eegu kabajaa dhabe jaarsa miskiina fi sadaqaa kadhachuu dhufe lafa tumee mee dhiisi kana hundaa hoyti mee yeroo takka obboleessa kiyyattiin firraachi deebi'e isa maa hojii dubbadhaati silaa yaada hangas jiru sirraa bare. Ilaala obboleessa kiyya amma kun guddaa kiyyaa mina dura taa'u jira. Wanni tokko yoo hin taane hin fadhuu bultii sana jee obboleessi kiyya kun itti dirqisiisuu hin danda'u. Dhugaa takka namni ni dirqisiifama lammata immoo hin dirqisiifamu. Sun dhugaadha fedhii ala waan taatu. Hiigamee. Yaa obboleessa kiyya gaa wanni agartuu wanni dhageessuu fi agartulleen kana. Ammoo dhugaadhaan obboleettii kiyya arras taanaan borus bultumaaniin fedha. Ammoo dhugaa gama isiitii yoo didamtee gama rabbiitii fi kan isiitii didamnaan beekii naa fi atis waa wahuu tolchuu hin dandeenyu. Ammoo namni tokko jaartii fi ibraannatulleen heera. Uleerraa lafa keenyeen kannineef duraanuu. Nutis dhalumaan baatii wajjiin intalumaan baatii wajji mana galla ilmaan irraa warree qabna. Namni tokko qabeenyi batiraansee garteemii akkuma ofiin fedhetti yoo ofiiniin bulaa jiru taate. Qabeenya kana rabbii kenna rakkoodha. Ammallee carraa namaa kana beekuullee waan guddaa. Nama nurra guddaatiin aan jettee amma isiin hoggunaa himtu. Akkuma si himte kanatti nama hiriyaa abbaa keenyaatiin dhufee sadaqaa na kadhateetti. Akkasittiin kanneefiyetti. Garuu gaa Oromoon akka nuti beeknutti dhugaadha aadaa fi duudhaa Oromoo keessatti namni tokko ka'alaa ol seene inuu hawaa kadhatee si kadhatee miti kanummaan alaa ol seeneehu bishaan dhuguu malee yoo xiqqaattee beekadhu afaan goggogaa manaa gabbaa'uun safuudha nu biratti. Duuba gaa bagaaddisaa bultii nama dhufee nama Oromoodhaa tokko ka dhufee gartee sadaqaa kadhatee intaltee haati warraa inuutu warra jannataattiin beekaa wanta akkasii sadaqaa na duuba kanaa kannite san tanaa jecha bultii yoo diigamte yoo warri soddaa arraffame yoo gurbaan soddaan kabajamin yoo gartee ati miikaa kana qofaan na dhufteetii gartee mi huccuun tee firiilameen tanaa tana fudhuu deemii humaana biraan qabduu ha jedhee intaltii ari'amtee namni gartee miti waardiyaallee hin hafin. Maatiin diiganii suutuu. Nama kana miskiina itti mana keessatti intalti. Kanaafi kan yang selalu kerja akan tii wallahi gerai gerai Miskin ba apa? mas lech Miskin apa? apa ni miskin jiru miskin mana kan ba Polis miskin mana tahu sih dia inju miskin mana ni bayi dah dapat Bargaama waan kanaan dur ifiif sokkitee nu dhuftii miire har'a ifiifiin itti dhaqee tube irran gee waan inni fi arkee beekadhu achumattuu ulfina dhabuun isaa sun xiqqishoo hegeree bultii tanaa keessatti ilmoo dhufuudhaa jira. Isa waliin gahanii gurbaan kun nama akkamiitii jee yaadeetiin isumarraa haa dhuftuu jeetiin itti dhiise. An ammallee yoo isiin si hayyamte an ifiisi wajjiinuu deemee qe'ee sanitti hin deebi'u. Isii fuudhiitii sokkituu mangiddumaan baatii galcha. An bakka kiyya si buufadhee fuudhii galchiin siin jaabba gaaddisa. Jechuun wanni takka beekadhu silaa manni waa dagalee malee hin dhaabbatu. Yoo ati dagalee taate malees waa wanni qaceelaan jirtuuf hin jeebee haala amma isiin naan jettu kanarratti gurbaanis yoo bifa kana taate gartee waa dachiisi nan bifne. Gaasilaa warra soddaa dhufanii waan jira arguunis gaaruma. Dhuga. Ani dhufee arge yoo isiin gartee kana jalallee gaan deemne taate atilleen dhugaadhaa kabajamii galata harkadhu. Ulfaadhu yoo isiilleen kana jala deemtee gartee gaa wanni gartee dirqamaan godhan takka hin jirtu isallee yaamneetuma gaasitti innis waan kana arkeetuma akkasii waliin yoo badiis taate haafatee haa manatti deebituu hin jaanii mee isillee yeroo takkaati haaliin hin godhaa. Isaanuma jidduuf hin dhaanuu naa taate booniiti wanni gartee mi bultii obboleettii xiyyaan tanuma jabaattuun fedha obboleessu. Ammeemmaa yoo kana booda gartee wanni kanaa akkasitti deebitu taate anis nin jira obboleessa keetillee ni jira namni biraallee numa jira ammoo amma kaanee manatti haa gallu waan jiraatiis
achumatti haasofnaan siin jaabee fi Bariyaa baga addisaaf dubbiin tanya fi dubbiin ta'a isaa tuni hidhumattee bar. Anka quufatin bar akka nama shaararraa fitanii tokko agarra akka nama. Narraa gabbayi aboo bakka biyya bira nama hojii sana argannee. Waan akka biraa qabdu daree hime malee shiita kan itti daree hime hundi. Karaa gubbaarraa qabanii fidanii tokko akkasi bargannu facaasee deemi asii dilma sanuu maatu fide dhalaa. Sagaltama haadhu fuudhee laalu medhaluma sanuu itti oofaa laalu awwulii bultiin isaa tun dhaabbattee nageetiin quufatiin keechaa gabbaye nagee bultii isaa tana quufee jechuudha. nama biraa fa'aa dhalaaf biraa fa'aa naanneessin dhalaan waan akkanaa tanaa sedduutti naafti. Abbaa falmataa laa dhugaan sitti himame wayisi dhoyisa nan dhoyise wannummaan na balleessee dhalaa baasena. Dhiisiin sin jedhan dhalaa alaatii Hin danda'u waa. akkam Dhalaan takka nan dandeessu sin jee kudhanyoo taate malee akka tokkotti dhalaa uteela dhaqeetiin achitti bulaatii Akkas taanaan horiidha. Amma horiin waan qaaqotee bara. wanni biraa maaltu jira fakkeenyaame wanni dilana siis murachiisu. Bariyaa abbaa gaaddisaa ani obboleessa kiyya kana bira taa'eetis maafin garaa hammeechaa maafin mee dhaabbadha obboleessa kiyya kana waa hunda itti haasaa mee dhaabbadha obboleessa kiyya kunis maaliif akkanitti gubadhee gubaayee hanqa kiyya ture san maaliif na dhagaa jeetini obboleessa kiyya kana waa hunda dhoksee jiraadha jechuudha ammas itti muudeema malee dubbii kanas. Tilifoona kana sa'aa 24 dhalaa kana ni jana suuraa tana walii ergamu. Laal barreeffama kanaan akkana waliif tilifoona isaa kan jalaa fudhate ilaalu jira korbaa biraa sana akkana dhaatana jedha gurbaa sinuma baxaraanee akka ta'u dhabee barres qabeenyuma sanuu rabbiin naa kennee wallaalee jechuudha qabeenyuma sanuu rabbiin naa kennee kan hunda obboleessa kiyya dhoksee jiraachuu dhalaa tana sa'aa 24 dhaluma tana jedha Wajjini deemaa dhalaa tan dhiiroo. an barreeffamaa fi suuraa isaan dhalaadhaan walii ergan kan arge tilifoona keessatti. Dhalataas ni janaajana ishinis itti barreessiti innis itti barreecha suuraa tanarree waliif erganii obboleessa kiyya kanas duras taa'ee waa meeqa sittiin haasa'uu jeetiin obboleessa mee maana dhagaa jeetiin waa hunda usee garaa baadhee jira jechuudha. Namtichi kun yoo nuti sa'aatiin hirriibaa ga'ee hin rafnannee gachichiisne. Yoo tilifoona bita qaqqalawutti jee inni kuuta tilifoona jala. Bakka kana dhaqaa bakka san dhaqaa dhalaatana funtuka geeffataa karuma inni kun argu jechuudha. Achumaan gabbeetu madhaba mata. Yoo deebi'ee taatu malkii biraatiin jijjiiramee bar akkana miila kaasee samii irratti ol laala namummaatti fakkaadhu jechuudha. Gaabbilisuunis garaa maamadaa ji'eeti waa hunda garaatti baadhee deeman jechuudha. Awwulii isa bultiin isaatis rabbiin naa kennee wallaalee bar qabeenya san rabbiin naa kennee qabeenyi biraarraa argatan kun boruu ni dhumaa wallaale. Gurbaan kee darbee akkuma ta'u wallaale. Bar inni maaltu duraan mul'ata? Dhalaa qofa duraan mul'ata akka mastaawwatiitti. Akka daawwitiitti halkanii guyyaa dhaluma jalaa mul'ata. Tilifoona qal'aa'u yennaan kuuta tilifoona jala. Akkuma jaartii sanitti ol galagalee bar jaartiin tiyatu maal narraa feeti dibata narraa feeti mee jaartiin maal narraa feeti akkuma jaartii sanitti na eeguutti hin jiru. Wallee sararatanyaa qaxaree mana na kaayessa. An isa kana quufatiin jira. Nageetiin jira wulii bultiin tiyyaa fi bultiin isaas walitti hin toltu. Hanga danda'ametti yaa miti isa kana yoo akkasii dhufu ta'e. Waraqaa tiyya qofaa naasnaa kaawwan obboleessa kiyya kun obboleessa biratti obboleessa kiyya guddaa biratti. Waraqaan jiini isaas eega tana taate gartee dubbii waa bakkaanan itti eegami itti bilbileetiin ka yaamee akkasitti walumaanumee waan jiraatan agarraa uumee obsi. Awoo kami? Nagaa fayyaa dhagaawoo achumaan jiraati akkaan jee yooniif gartee wanti gartee waan fardiidha dhugaadha akkuma duraan gaatillee natti haasoyte sanii waa gartee waan biraallee taate natti haasoyte keessan ibsite hin jirtu akka gaammaan tana dubbiin jettutti atiis ganda soddaatis hedduudha gartee tuyxee tana maleellee himannaan biraatis baay'ee akkatti deeman beekan malee akkatti deebi'an hin beekan janii. Akkiin itti deemee fi akkiin itti gartee silaasitti deebuus garagara ta'e akkaataan itti deemee fi akkaataan itti deebuulleen mee qottoonis osumaan asiin deemne waliin waan jira agarree hubachuu qabnaa daddafe qottuu hin turin dafi. Eenyuma? Isaa dhiiroo taayitaa ebbaa gaddisa. Eenyu? Akam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akam jirtu? Kam nagaanu? Nagaami. Fayyada. Fayya jirtu? Nagaa. Galata Rabbi. Dandana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nagami. Gaarii. Nagami. Fayyaadha. Fayyaa. Nagaa. Jirtu. As geetaa. Nagaa. Bilbila kee gosi bilbila yeroo takka bu'u didee lammaffaan haa bu'e maali ta'u jirri hiita? Hojiin qaba hojiitu baay'eedha. Hojii saniitiin akkasitti xiqqishoo wayini dalagu jira. Beeki wanni niin gartee sitti illee bilbilee si yaameef haati mana keetiitis kun osuma jirti kaayi. Hayyee. Warri soddaatis gaanii jiranii. Hayyee. Gaa waliin haasoyne Haa. dubbii waa akka ati illee gartee natti hedduu haasoyte san qofalleemi. Himannaan biraallee isinuma jirti. Hayyee. Atis boo hedduudha jallatteeti. Humaatiin garuu ni dhumatti. Kun gaa waliin dhufnee mee atis gartee waan isii tana gootee jirtu. Atis hanga tokko gartee irraa dubbadduuti. Xiqqeenyaa dhagaa bubbeen hin fuune janii anis isinuma duun jiraati akka heera gartee aadaa qabnuu fi safuu qabnutti gartee dhimma baaneetuma waan dhufe hundaa'u raawwanna. Waan gartee bultii keessatti hin eeggamne immoo godhuu waa sirrii himannaan gartee dhiyaattus waan biraati. Mee ati walumaa galattu mee wannummaan irra walitti dhuftan tun tatanaa alaa jira moo wanni irra wal loltan tun maaltu jira? Wanni irra wal lolle egaa warri hojii wal dhabaati namni wal dhabneeti. Wal dhaba dhugaa. Akka wal dhabnetti wal dhabne. Tanaasan jee gaamman as gubbaa taa'ee dhadhicha irra irraati waa tanaasan hin jiru. Akka wal dhabnetti wal dhabne beeyte. Namni haayega wal dhabe araaramuu qaba. Dhugaa. Wanni jaasagaatiin araaramuu qaban gaayega wal dhaban warra hojii minuti. Yoo haa bultiin naaf hanqatte jettees kaa isii beeka. Hanga wanni si ergeefu haa amma dadumaafin si ergee kamuu bultiin sun irratti deebitu cuufin si erge. Bultii tirii yeroo deebu yoo jettees kaa rakkoon qabdu jechuu barbaadeeti. Himannaa isii himattu tana keessa jechuun wanni biraa ta'een gadda wal loltan tana malee takka hin jirtu. Hin jirtu uumaan si himisani. Hangumaan si himisani malee wanni biraa takka hin jirtu. Meegaa abbaa gaaddisa silaabeeta akka aadaa teenyatti dubbiin sokkituudhaa gulantaadhaa jan gulanta qabdii jan ulaagaan jirrees hin dhaabnu tanaas waa wallaalleetii miti. Ammoo eega isiin gaa heera kan dhaabbattee gartee kan hin galuu jettee reefoo afaan keetiin gaa guyyaa irraa guutuurra oolte. Walitti isin dhiiseetiin isin dhaggeeffachaa ture. Eegarraa dhabde waan silaa gartee reefu dubbattu san gartee. Kunoo abbaa warra siitiis kana as jiraa miiree nu bira. Mee haa dubbattu gaammaan tana mee intal dubbadhu mee waan reefu jettu sana abbaa gaaddisaatiin. Bara abbaa gaaddisaatiin jeeti. Bultii tana beektee wanni itti himachuu dandeechuuf yoo boruuf naataatii hammeenyi nu jidduu jiru sun hammeenyi sun nu jidduudha haa buqqa'u yoo jedhanii bultii ijaaruu deemaniiti waan jiraasan himatan. Bultii isaatirran hin fedhan. Bakki kanallee hin jinkaayi. Waa takka waan himadhuun qabu jechuudha dubbisaanii waa takka waan himadhuun qabu. Naa warraan booda takka ani tisa jidduutti waan takka minaan fi bishaan keenya na. Yaaboo dubbiin arraa tun ajaa'ibuma waa dubbiin akkanaa tunis waa takkaan hin mudanne maaluma dubbiin akkanatti ulfaatu. Maal jechuu barbaade mee wal jiwa qabaarra beektu san. Taayi hammati akkasimi maali saboo maaluma taate taayi duraan taayi nama kabaji. Akkamitti akkamirra namarratti albaatisa. Maal? Haayi. Akkamitti barbaade silaa? Abooqaanii dhaganta soddaa jirraatii us. Mee amma wooma feetu san barbaadadhu. Jaarsa hambarra irra siin bilimiti. Woomuu barbaadeenuu si akkas waa lama namni waliin hin jaalatu. Waa lamarraa takka filadhummaati. Gabaabdu. Waamuma lama naa gaafadhummaan tana isii. Lameen isa maaliif akka jarjartaami? Lamaa miti takkumaa unaa gaafadhumma. Lamaan ati si gaafadhu tun maali? Takkuma naa gaafadhu sin jee. Lama dhumte. Haalatti madutanii si gaafadhu. Ni galtamoon galtu qofa naa gaafadhumma inni biraa takka hin jirtu. Uummata kan beekummaan. Taayimee gattaa jiru. Nin deemu. Nin deemu. Dhaabbadhu reewu. Naa gaafadhu sin jee. Ammoo dhaabbadhu. Heegaa kurfoo teenya duuba mee atis hin aarini. Isin hundinuu qabbanaadhaati. Gaa harkanan darbimee. Yaabbaa gaaddisa namticha akka gorosna gortumee kun osoo taa'e obboleechi bakki yakka wanna guutaa irraa kabajuutu hin jiru. Bar mana keenya bakka itti hin dhufu mana keenya kana arguutu hin jiru. Lakkii beeki amalaa namni kun amalli warraa nafu. Amala kana wajjin dhalataa beeki namni amalli isaas warraa hin hafu. Ammoo amala gartee guyyaa keessaa fidatantu hamaadha. Amala kanaan nama balleessa. Sanumaaf hin jeeti silaa ana harkanan darbinii mee irraan tana. Siin galcha. Bultii ta'e keessatti. Yaabbaa gaaddisa wanni garaa takka hin jiru hin jee bar
fit ajira innu waaluma lama waan takka haa filattu je wanni takkitti na fedhu sun waan kiyya waraqaati yaa qofa sirratti na hiiku. Yaboo gaa dubbiin irraa tun ajaa'iba. Meeqaan jeeti obboleessa kiyya? Silaa dubbiin guddatteef gartee harratti hin fe'atan. Sirri. Wanni dubbachaa oolus waan jirtu. Bifa kanatti aaruun numa jirti. Ammoo aarri sadarkaa kana gartee gahe. Xiqqishoo hafuura irraas fudhachuu numa feesisa. Waa garii silaa turaaf fixaa. Waa garii du'aaf fixaa jetteeti Oromoon. Yeroon guddoo waa'ee duudhaa maayimmaafanii lafa kaa'anii haa. Maayimmaayite akkasiiti saniifuu atis hin aarinii qabbanaayi. Insha Allah rabbi jagartee silaa nuti adda diina waan jennu akka inni haasa'uuf akka isiin haasa'u kunis waan taatu. Ulfaadhu kabajami. Ulfaadhu yoo rabbi jagartee deebina silaa gaa akkumatti deeman beekan malee akkatti deebi'anis waan beekani. Aboon ukaas gaati ni sossoona. Ni ana. Hamma meni sossoona kaya akkuma jirtaa ho'iiti. Lakkii sossoo qofa duraa matii bira amma. Ana malaan isii tana eega isiin didde. Amma boodaan. Kottu akkasii lakkii. Wahumma takkaa usii sin beeku. Takkasii tana kudhanii taana duuba naara faani. Moo usii deem gata sottaati kana. Laal. Qabeenya inni qabuu fi maariitti yaa fi waa hunda anatu dhiisa. Wanni takka arraanboota ni kaan sanarra hin jiru. Qabeenya guututti dhiisatti hin jira. Arraanboota mara kana takka hin deebiin. Jallee khalaas. Kala fooni takka ni jiru. Obboleessa kiyya beesii kabajuutti hin jiru namtichi kuni. Usbas. Siihuu kanaati kabajuutti. Usaamman. Dhiisi anaa. Haawulaa cufadhaa. Anaa kabajaa dhabuu callise ati waan si ga'e hin qabdu. Walit deebinaa haawulaa cufadhaa kayi. Hayyee. Kabajamaadha. Akkasuma hin jee. Hayyee baagaatisa. Akkas hin jedhe keesse. Jiraanuu ilma miskiinaa kanumaati. Osoo sirrii jettee. Maal bakka tulsaarra? Ada xiqqashoo hirriba yeroo dabarseetiin sa'a saddeetitti irra beereeti. Saniitu xiqqoo yeroo na dabarse. Laal yaa'u ganamaan. Ottu yeroo hunda ijoollee iskoola yaatu fi namni hedduun maamilootii hedduu ganama dhufee waa bitachuu fedha. Halkan qaatiraa bulanii ganama isaa kana dhufuun hin barbaachisu. Itti yaaddee ganamaan karaa hojii. Laa nin kaa wali ganamaa nin kaa yeroo nin kaa. Arrabootu dukkaanni kunu dukkaana keetti akka dukkaana keetti ilaalii dalagee jiru. Akkasii jabaatu baay'ee. Inshallah mama rakkanin yeroo wanumaa xiqqashoo yeroo na dabarte ganama salaata sadii salaateetti hirriba gaddeebi'e hirribni naan kutee walitti hin deebi'e. Jabaaduuti ganamaan qottu. Waliin hin Anuu akkanumatti ganama takkaa rafeen beeku sadarkaa kana ga'e. Jabaatu